Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanutti nageenyi kiyya isin bira naaf gahu jecha akkam jajjabaatu nageenyi badhaadhaa jecha egaa har'a ergaa tokko isiniif dabarsuun barbaada. Sunis maayinni yoo jettan egaa corona virus jedhamu dhukkubni addunyaarra faca'ee deebi'e kun baay'ee akka addunyaatti rakkiseetu jira jechuudha. Addunyaa hunda kanatuyyuu hundisiyyuu harka kennatee jirti jechuudha. Yeroo hammaa kun immoo waa dallansuu rabbiirraa waan dhufeedha jechuudha. Dallansuu waaqaarraa jechuudha. Kanaafuu rabbiin bakka jirtanutti isin eegu ijoollee biyya alaa jiraatanu keessatti baay'iftanii of eeggachuu isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen gafiira bira hojjettanu kanneen madaamii bira hojjettanu madaamiin keessan yeroo ala baate dhufte waan akkana adda addaa isinitti fiduu ni dandeessi. Kanaaf shamarran biyya adda addaa jirtanullee keessatti kan biyya arabaa jiraatanu kibbareechatanii akka of eegdan as gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsa. Egaa inamanina ijoollee jira arabaas yeroo jarri ala bahanii deebi'anu jechuudha. Ittiin siqatinaa jechuudha. Afuura jiraatti siqatinaa. Arabni kun du'a sodaattu jechuudha. Erga irra gahee boosii malee jechuudha. Kanaaf isin bareechatanii of eeggannoo cimaa gochuu qabdu jechuudha. Keessatti ijoolleen biyya alaa ormaa jiraattan kun jechuudha. Egaa kunoo uummata miiliyoonaan kumaatamaan lakkaamantu dhumaa jiru jechuudha. Addunyaa kanarratti jechuudha. Baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Wanti kun du'a qofa osoo ta'ee gaariidha jechuudha. Gaafa duutullee jechuudha. Guyyaa si ajjeese dhukkubni kun namni sitti siqeellee si yaaluu hin jiru. Namni sitti siqee ol si qabee ol si kaasu tokkollee hin jiru jechuudha. Waan nama gaddisiisudha yaa jamaa. Dhiifama. Kanaafuu of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Yoo duutellee jechuudha. Yoo dhukkubsattee dhukkuba kanaan miidhamtee duutellee wallahi wanti si qabbaru hin jiru jechuudha. Fuulleetti namni si ciigaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Rabbii mujiizaa akkanaa fiduunsaa ofnu akka nuti of yaadannuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan tokko isiniif kaasuun barbaada. Biyyooti adda addaa kanneen akka Kaayiroo fi Suudaanii biyyootiin Arabaa Afrikaawwiin kun hundi jechuudha. Ummanni tokko akka gadi hin baane dhowwameetu jira. Egaa suuqiin suppermaarkeettiin adda addaa cuccufamee jira jechuudha. Namni gadi bahaa hin jiru, namni kanaan deemaa hin jiru. Kun immoo biyyattiidhaaf ekonoomii si baay'ee gadi buusuu ni mala jechuudha. Biyyoon dinuu kisaaraadhaaf saaxilamtee jirti jechuudha. Kanneen akka Itoophiyaa fi kanneen akka South Africa fi Nigeeriyaan kanneen kana fakkaatan baay'ee miidhamarra jiru jechuudha. Akka Awurooppaarraa yoo fudhanne immoo kanneen akka Chaayinaa jechuudha. Chaayinaa fi Itaalii fi Ispeeniin keessatti baay'ee saffisaan mul'achaa jira jechuudha wanta kanaa. Kanaafuu yaa ijoollee biyya Arabaa yookaan immoo biyya adda addaa biyyuma Oromaa jiraattanu namni ol sin kaasu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo qabbaramuu ta'ellee jechuudha. Fuulleetti darbatamta jechuudha. Janaazaan keellee hin darbatama jechuudha. Waan ajaa'ibaati seeraan illee hin qabbaramtu jechuudha. Kanaaf rabbiin isin hatiskatu jedha obboleessi keessan ani obbo Fu'aad chaayinaalii kana ijoolleen hordoftanu. Egaa akkuma beekamu waggaa lamaan duraadha jechuudha chaayinaalii kana kan jala ijoolleen turtanii keessummoonni haaraan dhuftanis immoo subscribe godhachuudhaan waan adda addaa diraamaa fi ergaalee adda addaa akkanaa isiniif dabarsina. Galatoomaan jedha dhiiraaf dubarri warri afaan keenya dhageessanu jechuudha. Egaa gara fuulduraatti immoo qophii xumurree jirra jechuudha. Ijoolleewwan hiriyootawwan kiyyaa waliin ergaa adda addaa irratti isiniif hundaa'ee xumureetiin jira jechuudha. Diraamaa fi koomedii adda addaa waan isin bohaarsu yoo umriin keenya jiraate jechuudha isin agarsiisuudha. Inshaallah isinii waliin jirra jedha obbo Neymar Fuad. Isinoo jirtuure jirra jedha bagadaaf jiraattan subscribe gochuudhaan ho'aan oduun ho'aan akka dhufee isin bira gahuuf subscribe godhachuu hin dagatinaa jedha.